ولشاء جفتها بورصة يصفوته ربا بتبوه ست بت سبحان بتبوه نفكر بيها البيت نجيب والله البرد أسيبته رب برد تسرت لكن بترى أكيد بتري وباية وباية طبعا ما أنا طبعا شاكي أنت كم سيت كهدي كنا رابع سلاي كهدي ستولته إنتي تكلم كلام ده سجد أنا أبي تقول ودنيوم يوم في يوم فريش ده فلو ليندين بريدة جالت سيسار سيسار ده هي ترى मैं को यहाँ कितना सपना कहाँ चल ये वाला पिंचान तुले का argine fincaan qabattee boorsaa keessatti deemte ammani boorsattiiti suuqee tanan bukkee irraa kaasaa jechuudha ammaa dhufti waan ta'eef isin immoo viidiyoo kana laayikudha. waan yaasallaa duwwacha deebis baga nagaan dhufte uumacha kamalee rab haayee jiddataa hin deeman Oddoo qoforattee oddoo maali qoforutti jiran isa qoforaara jedhe maal barbaadde wantu badere silaa wantu hin banne boorsee illee hin banne maal jechuudha wantu badee jechuudha silaan banne si biratti boorsaan kan asirra jiru filimi shaambatitti dawwala isa fuudhe mooree surmaamu shaambatti maattan beekaree waan illee fuudhe qofa askee bilbila keenya keessa gootee bilbila keessa goote bilbila keessa fuudhee qofa maal inni wanti ati barbaaddu keenyaaf hin galle maatu jalaa bada elo kiyyuu akkana olte jeerta wala jiraatti koo kan jedhu kan ganama sanii fuutee as keessaa kan ganama kasirraa fuutee as keessa godhe boorsaa keessa إنها جزارة الفونة إيش بقى لك كمان تاني بس سيندا ولا وين رجعش أنتم تاني كوي كا تلو سلا بوسان يبان منين يفودر هي يفودر أنت أبي كتي بالله سكان كقول أرد إيش ما نسكيسان بقولون نسكيس بورصة اللي كم سمورين اللي فوني نانجري إيه ما لم بيقولي كيف سيستله هايشو إيه مشيني بس سمري ما تشوفه لاري ما تنبه لاري ما تبيكا أسرع قوتهم دي بورصة سبتي يا دلالي يعني سجمر بورصة نتي بريد دي بورصة نتي بريد جستم بورصة ما ستي بريد وامبرا ستي بريد إيجا قبل دورة سلاوا فور صدرت جولين جستم جولين ماركو بورصة هي برا جستو جراته جيم بريد يمسنا لا قمت انجر أردني سينما نمال يأتي مال أنشكم بنا ما سامبل ديدانا دي رافرت سانو بري ديدا مالي مالي تنبه كرياني بكادر كيسنا تو به كريان مالچو هنا تجچو ودارا اسرا كنغوت بورصا سلاسي هنا تجچو من مكيتن فين تيري ما سر ايتر لقاي منت كني من كيا تا تيرياني ما تنبه كرياني كافودن كمكو ودن كمكو مالن به كريان من كيواتل gaafadhu mana dubbisi gaafadhu akka kiyyatti waan illee baasuu baatu garuu boorsoon biraa dhufudha ijoollee tapha kan jedhasanii boorsoon buqqaane hawalee bana
Ani boorsa giseen halaaluuf Haala kun cubbuudha yoo akkanattan argila. yaadadhu bakka goote kumaa gadi sammuu Kun kan akkanatti malee jira akkanatti jira jedhaa. anumti baneemu Akkana godhaniiti dafanii ani boorsaan ani immoo akkanatti dhiiseen deemila. maa surra gootaree ergasu maaltu bane jettee maan hangaafate Laasittiin madaggeeffadhu boorsichi akkana jira laa. An akkanatti akka qadaadee yaa jiraatu maaltu na jalaatu qe'ee maan jedhin gisee san yeroo san akkanatti laa akkanattan qadaadee deema. yeroo san maan Garuu akka gisee dhufa akkanatti nashatu. ishi qadaaddee immoo maan sirra gootaree banaadha jette silaa Banaadha kun akkana jira malee akkana taa'ee. yoom akkanatti jira amma cufaan jiru yoom fuudhu cufaan jiru micoo Maal jechuudha? maaliif Mana kee dhufnaan birii naatte natu fuudheeraan maalitti hin beekaree dasitaa hattuu godhuuf immoo attuma taate faayee. sirmaa'ee Enna haganallee dhabnu iyyummaa keenya jiraanna malee nu boorsaa namaa haara seenu seente kaama lama seenneere ulfaadhu hindoofetta deemna yaammadhu warra maaliyyoo jedha sanitti haara dhiisee ani qaallutti nama nu yookaan immoo iyyuu kara barbaadde nageeffadhu malee jechuudha ani boorsaa fi asirraa fuudhee lakkaadhe akkuma hiriyyuma jedhee sanani malee ani boorsaa fi fattashu Maal nama? qabu giftiti qooyi naman fattagooti fiizisi maala fattasha kiisii maalitti namaa fattash maal fattashan koo mana keessa bushaadhaan fiitee akka waan namni si keessatti nagarree wayii gurgurika ullaana godhu eddamoose haara dhiisi Jadoti darbe yeroo lama dhoofta. birrii haala hatte Rabbi qalbii qalbii dhabe. Hin qalladee harkatti bakka. maalan qalladaman hin jedhu shan Maal jechuudha qoyi? inni karaa dandeeme inni finnimti Maarree karaa dandeeme dha usti kenna. inna Maa gattareet. boosa kee jala laafatan kasinuma bira Anatu fudhate. ani qaxxita manas dhufe Akkasii. Bakka adiif kaas. Kiyyaayyuu siin kenna. Teessoo maarra koo. namni Firmaayi. namni bara kanaa Fattashi ka argama nama namni fattashi. so Fattashaddu jedhu yoo argite yoo argachuu baatte waan bal'isii lalaa miti irra keenyuma fudhatta rakkoo qabu. Sifanni sareemaa sifanni sareemaa Waan aariis tallee maarree. sifanni saree inni birri nama jalaa fudhataa maal Qalladini waaqaan ilaasatti. Bakka aamullee akkas qottisaa adamla. Nammoo maa akkamitti na rifachiisa. Amma haadha sitaa fuudhee as jala godhe jechuu adda. Qalbii ta'e yaadadhu malee jechuu adda sitaan ani sababa asin sirreesse tanani bitti tiyya biraa gadi bahe. Amma sharri akka namni sharri hojjetu qora sharri hin beeku. lakki birriin baay'ee ofii isaatii Lafa baay'ee jala taa'e ulfaadhu suma Anchi? baasee jala godhe maal jechuudha birri. leeba hullaa leeba hullaa Kana gadi guddaa goota si jammar kan kana oolu qaban hin beekne. Arraaf ramne anchi ijoollee akkana godhe kaa'uu kan Kamaal goota'ee mana. Ara dhiisii waan na gazzabee maaganyii ta'e ani birri kiyya argachuudha naman hinde eda ani gadi baana gaba boorsa ani meelaan wanni itti shakki immoo boorsan akkanatti taa'ala akkanatti sanuun boochaa ijji gamnaa dura boochii oromoo laala waan hin gootudha abee boo'i sirritti ijoollee gaafadhu yookaan isaan tas jala godhuu danda'a maaltu beeku ne gazzabee nu gazzabee aግኝቻለሁ ገባለሁ ወደ ቤቴ አንቺ ደግሞ አልቅሺ እሺ ቦይ ነመን ቦይ ቦርሰትና ፋዴ እናትህ ቦቹ ani birrii argadde namana waan Kana goote jechuudha. Ani hattuudha. Boorsaa birrii dachaachi argamire Maal tanaan dura eessatti kanneen argite? hiriyaa kan turan barbaadu Deemii galma nan deema kanaafan dhufe mana kee indee akka birriin baduu kan dhufeen ani si biraan dhufe malee Bakka deemtaa walee bakka. mataa si kunuunu mataa si siifallaala qoti dhukkube way siifallaala way mataan dhukkube abee bishaanatti naqa bishaan Rabbi nama akkanaa sisseene. sooti bishaan irratti naqeena bishaan irratti naqeena budaa taaturraa ka'e jibii taaturraa ka'e jibii Jookuma kana sirratti naqaa. garuu qolte si qote moo si hin qonne ree Rabbi nama akkanaa anchi jinni si sisseene. qoye Maal jechuudha? qoyyoota Hin qalladaa maal taate qoyoo? Sirriitti garuu. garuu mana kee dhufe akkamii firaanki sirratti
Piraanki maali kun? Piraanki maali? Kana piraanki? Maasi harseere? Piraanki hojjedha. Maasi harse? Eessa maali aan hojjette piraanki? Qoositti meen hojjedhaan? Hin harteere babbichu qaakiyya. Hojjete keekiyya. Kiinno gama sallaa inni akkata awwaalaa oolee makaraa meeqinnaante nyaadhe monyaan boochifadhe garuu. Rabbiin qal'oo dasseebe. Qalbiis miti dhugaas miti waanuma wallaalee jechuun ani ijoollenis mana seenne ani immoo boorsaa achirratti argee natti bareedduun ishii dhugaa fuudhe maaliif achirrallee gooti jedhee shakke keessa kiyyatti sii galee akkanatti sharree yaanne malee maaliif asirra gooti silaa boorsan duratti asirra jira jedhee tana. Naan ta'e egaa har'a jechuudha gibjaadha. Gibjaa guyyaa har'aatti nan gaabbase waan ta'eef akka Maala boochifadheen ture hundaafuu si amma laa amma hararamnu. maala boojii Hararamnu. sokki ijoollee maqaa balleessitu hin hararamnu sokki ilaaltanaa wale yoo nani kana godhachuu baadhe ani dhuguma lasitaa miti la. Bishaan itti dhugime kirraan itti ati baa farsoo mana kee dhufnaan maa farsoo naaf itti qoy farsoo mana akkasitti ani mina sammuun na sakkare waan hin hojjedhu wallaalee. Amma hordoftoota keenya nagaa gaafadhu haarii Gaafadhu aarii. haan tokko hordoftoonni biyyamoo hin Hin barbaadu. Eessa fiddee siin jedhanoo tanaan dura walitti Giddu waan na kofalchiistee amma. Anaa akka malee haaraa jiru giddu waan na kofalchiistee na haaraa. Gaafa nagaa gaafadhu. Toomeen kochuu ifannee faggaamti. Mee maaltu sitti hime kaameraa akka achi godhata. Maal taate ani makaraa miidhagan dhoksaa ol fiite. Makaraan ani argeerra guyyaa irra. Wai milkaa. Dhugaan ofa manaan jiru gamma. Natti. Jechuun bakka narra fadhe beektaa keessa kiyyatti ijoolleellee waan jirtuuf ijoollee sana na shakke ijoollee tasawwa sila ammoo akkanatti boorsaa namaan banan ijoollee mana sisseenaa. Kanaafuu hordoftoota walee tuubii jechuudha. Kiboo walee waan tokko hojjetu bakka deemtu hundattuu waa sharii kan hojjetti. Kanaafuu warri hordoftoota ishii taatanii sabiskiraayibii sheerii laayikii gochuudhaan jajjabeessanii walaa jajjabeessuun isin jedha. Egaa waan ishiin irratti hojjette kanaan immoo kana shanii ol godhee nan deeffadhe jechuudha. Namoonni an dhibdu miti ree piraankiin hin beektu amala kiyya. Ani ilaali. Kanuma hanga gaafa piraanki kana hojjedhuutti rafeen buluun mana itti hordoftoota keessatti jechuudha. Guyyaa rafta kan bu'aaddeemtoo raftee buluu baatte. Irra fuugot irra fuunan taasaatii didamee. Mee hojimaan laallaka. Piraanki tan rafeen buletteerti. Odoo rafteen bulin piraanki jechuudha. Hin deebifatin. Odoo Waan hin deebifatin dhiiga shaaruu naa obaasa. Ishi gaafa haa ta'u. Maal dhiinna shaaruu mana biraan jirti. Dhiinna shaaruu. Egaa kana fakkaataa hordoftoota keenya akka carraa ta'e jechuudha. Sabni kun tasanaa dhufe malee adii piraanki hojjechuu yaanne. Egaa kanan dhufe jechuudha. Waan biraatiif garuu piraanki irratti hojjedhe isiniin jedha. Mana waleetuu bee laayikii gochuudhaan warri maamila keenya hin taane immoo gara maamila keenyatti dabalamuudhaan hordoftoota keenya ta'aa garaagaraa. Gaazexeessitu addee walalaa. Yuutuubii kan jedhamtu akkasitti har'a sammuu irratti nu hojjette sammuu fe'anti nu naqalee amma hin jirru. Ofumaa ishiitii illee mana yaalallee akka dhageessitu barbaada amma sa'aatii.